Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OMN oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa aan Abdusalaam Hassan. Itoophiyaa keessatti namoota dabalataa 9 irratti vaayirasiin koronaa argamuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa namoota 442 qorannoon taasifamee namoota 9 irratti argamee jedhee jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa akka jedhanitti namoota dhibeen kun irratti argame keessaa 7 lammiilee Itoophiyaa, tokko kan Eritiriyaa akkasumas tokko biraan immoo lammii Indiyaati. Namoonni dhibeen kun irratti argame namoota biyyoota alaa imalanii dhufan akka ta'ee fi hordoffiin taasifamaa fi ture jedhamee jira. Kanaanis lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaan qabamanii argamanii 65 gahee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa dhibee koronaa raggaasee jedhame. Manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa kana labsee ture. Labsiin kun maal of keessaa qaba kan jedhu wanti bal'inaan ibsamee dhabamuun gaaffii guddaa kaasaa ture. Warri labsii kana ija shakkiin ilaalaa jirus hedduudha. Mootummaan carraa kanatti fayyadamee rakkoo siyaasaa isa mudateef akka hin fayyadamne shakkii qabna warri jedhu marsaalee hawaasaa irratti hedduminaan mul'atanii jiru. Kanas ta'ee sana manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii addaa lammaffaa ta'een labsii yeroo muddamaa dhiyaateef raggaasee jira kan jedhe gabaasa EBC'ti. Uummanni of eeggannoo dhibee koronaa irratti taasisu cimsuu akka qabu ogeeyyiin fayyaa hubachiisan. Ogeeyyiin fayyaa OMN'f yaada isaanii kennan uummanni tasa of dagachuu hin qabu jechuun hubachiisanii jiru. Dhibeen kun bifa weeraraan Itoophiyaa keessatti yoo ka'e badii hammaataa geessuu akka danda'u hubachiisanii jiru. Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonota lakkaa'aman haala dhibee kanaaf isaan saaxilu keessa jiraachuun sodaa guddaa uumaa jira. Konkolaattonni hanga hayyamameen olitti gatii dabalanii uummata fe'aa akka jiran imaltootni gara godinaalee lixa Oromiyaatti imalan himan. Imaltoota gidduudhaa kanneen OMN'f yaada isaanii kennan haalichi dhibee koronaa tamsa'aa jiru waliin walqabatee sodaa guddaa nutti uumee jedhanii jiru. Itti gaafatamtuun waajjira geejjibaa godina Wallagga Bahaa gama isaaniitiin konkolaachiftoota gocha kana raawwatan irratti tarkaanfiin sirreeffamaa ni fudhatamaa jiranii jiru. Lalisaa Idriis dabalata oduu kana isinitti hima. Labsii mootummaan naannoo Oromiyaa bitootessa 22 bara 2012 ittisa faffaca'iinsa vaayirasii koronaa ilaalchisuun labsee keessatti kan caqafamee jiru konkolaattonni geejjibaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an amma fe'uu danda'an walakkaa fe'uudhaan of eeggannaa guddaatiin tajaajila laachuu akka danda'an ture. Haa ta'u malee konkolaataaleen kutaalee biyyaa qaxxaamuran Oromiyaa keessatti seera kabajuu dhabuudhaan akkaataa duriin imaltoota fe'aa jiraachuurra darbanii gatii geejjibaa immoo dachaadhaan fudhachaa jiru jechuun imaltoonni gara Oromiyaa lixaatti malaa jiran komee isaanii OMN itti himan. Kanamaan deemnee akka jechuudha. Achi konkolaataa dheeraadha kan inni ittiin deemaa jirru. Hiriira qabannee baasiin ibsitee taarifa 315 nu kaffalchiisanii gara nama 60 olii taane amma imala jalqabnee jira. Gara konkolaataa 8tu ba'e gara lixa Oromiyaatti. Durii naannoo 190 ture amma 315 kaffalchiisan. Haala kanaan eeggannaa utuu hin godhin akkaataa duriitiin tajaajilli geejjibaa kennamuunsaa fayyummaa hawaasaaf maatii keenyaaf baay'ee nu yaaddessaa kan jettu shamarreen OMN'f bilbilaan yaada ishee laatte tokko haala buufata konkolaataa Askoo keessa ture nama geggeessuuf deemeen taajjabee jetti. Amma konkolaataan gara lixa Oromiyaa deemaa jiru imaltooti illee sakatta'insi godhamee fi haalli isaan ittiin deemaa jiran hin beekamu. Yeroo addunyaan kun dhukkuba koronaatiin fala dhabdee rakkachaa jirtu kanatti imaltoota akkanumaan gadhiisuun illee seera miti ture. Waajjirri geejjibaas callisee ilaalaa jira. Bakka sana warri seera eegsistooti jiru, warri geejjibarraa bobba'an jiru, kana callisanii ilaalaa jiru. Haalli kun nuufis ta'e maatii keenyaaf hedduu yaaddessaadha. Itti gaafatamtuun waajjira geejjibaa godina Wallagga Bahaa Aadde Muluu Warqi Dirribsaa komee hawaasaa kanarratti hundaa'uudhaan tarkaanfii akka fudhatan himanii heeruun imaltootaas jabaachuu akka qabu dhaaman. Isaan kana kan hojjetaa jirru
godina keenya keessayyuu darbaa ta'ee dhufa taanaan akka seera mootummaatti immoo seera kana waan cabsee fi konkolaachisaa kana qabatee jiru adabuu qabaatuun taane immoo dhukkuba kana dhibee kana immoo uummata keenyaaf of eeggannoo hin goone akka inni babal'atuuf dabarsiisaa jira yookiin uummanni keenya akka inni of hin eegneef qarshii argatu qofa irratti xiyyeeffatee hojjeta waan ta'eef taarifa ol kan kaffalchiisee fide kana qarshii san deebisuuf uummataaf sadarkaa tokkoffaa irratti lammata immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jiru amma hidhaattiyyuu eeyyama ofichaa sarkaafuunee akka inni konkolaachisee gochuudhaaf uummannis nutumsuu qabaa rakkoo isaas nutti himuu qabaa nuunis irratti hojjechaa jirra isinis nutumsuu qabdu jechuudha. Kolleejjiin fayyaa magaalaa Naqamtee fi waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalichaa hubannoo hawaasni dhibee koronaa irratti qabu cimsuuf hojii hubannoo uumuu magaalaa keessatti adeemsan. Uummanni of dagannaa keessaa akka bahus hubachiisanii jiru Taganyee Daaqa. Hojjettoonni fi ogeeyyiin kolleejjii saayinsii fayyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi waajjirri eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee uffata ogummaa isaanii uffachuun duulaan magaalaa keessa deemanii dhimma dhibee koronaa vaayirasii irratti hawaasaaf hubannoo kennan. Aadaa harka dhiqannaa sirriitti shaakaluu qabna. Qulqullina ofii eeggachuun dhibee sanaafillee akka nuti hin qabamne nu taasisaa jechuudha. Leenjistoonni kolleejjii saayinsii fayyaa Naqamtee uummata godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteef hubannaa uumuuf kakaanee jirra jechaadha. Harka wal fuudhuun hin danda'amu isa kana akkasumatti fayyaamatti garasumatti wal dubbisuu qabna jechuudha. Akkasumas darbee harka keenya sirriitti saamunaatiin sirriitti dhiqachuudhaan qulqullina keenya eeguudhaan uummanni keenya akkaataatti dhukkuba kana ofirraa ittisuu dhaamsa keenya dabarsinaa. Akkaataa baratamerraa of eeggannee akkaataa dhaabbataa keessanii ammumarraa eegalee yoo xiqqaate meetira 1.5 taasisuudhaan ergaa keenya fudhachuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuu akka dandeenyuuf akka amaleeffannu ergaa keenya isinii dabarsinaa. Yoo rakkoo hamaa ta'e irraan kan hafe akka argine manaa baanee deemuu qabna jechuudha. Bakkee keessa deemuun nurraan eegamu. Yoo danda'ame mana keenya turuudha jechuudha. Yoo danda'ame mana keenya turuun isa murteessaadha. Jiraattota gidduudhaa kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi yaada isaanii kennan barumsa ogummaa ogeeyyonni kanneen kennan irraa hubannoo guddaa akka argatan dubbatu. Barumsi laatame guutummaa guutuutti nuti hojiitti hin irraan kan hafe barumsi gaariidha. Maaliif biyya hiyyeessa kanaaf dursanii yaada kana kennuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waan ittiin ofirraa ittisuun sababa hin qabneef keessumaa hirmaannaan mootummaa garuu kana biratti dhaabbannaa gahaa ta'e hin qabu waan ta'eef mootummaan kana biratti yaada gaariidhaa fi warroota harka qalleeyyii ta'an warroota dinagdeedhaan warroota jireenyaan mana ciisichaa hin qabne bakkee oolanii galaniif wanti yaadamu tokko bukkeedhaan dhaabbatee mootummaan yaadatti kennuu qaban siniin jedha. Waa'ee koronaa ilaalchisee amma kana duraatti illee miidiyaadhuma garaa garaatiin hubannoo tokko tokkorraan kana fi ammanatti hubannoo bal'aa hin qabnu. Haa ta'u garuu jijjiiramaa har'aa ogeessonni fayyaa magaalaa keenya keessa deemanii nu laachaa jiran irraa kan ka'e waan baay'ee nu badde. Itti aanaa diinii kolleejjii saayinsii fayyaa Naqamtee kan ta'an obbo Taayyee Taarikuu ogeessi fayyaa yaaluu duraa dhimma gorsuu irratti xiyyeeffatee hojjechuu waan qabuuf dirqama ogummaa keenyaa ba'uuf duulaan hawaasaaf hubannoo laachaa jirra jedhanii. Akkuma beekamu dhibeen vaayirasii koronaa addunyaa kana raasaa jira. Dhibeen kun immoo biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana yerootti akka inni dabalaa jiru beekamaadha. Hawaasa magaalaa keenya baraaruu keessatti nutis gahee keenya bahuu qabna kan jedhuun kolleejiin saayinsii fayyaa Naqamtee waajjira eegumsaa fayyaa magaalaa Naqamtee waliin ta'uudhaan hawaasa dadammaqsuu hawaasa barsiisuudhaaf dhibeen kun qabeenyaan miti kan ooluu danda'amu beekumsaan miti. Kanaaf beekumsi nama oolchu qabeenyi nama oolchu waan ta'eef hawaasa kana barsiisnee gahee keenya baanee gahee dachaa nurra jiru kana ogummaa keenyaan barsiisuu ogummaa keenyaan tajaajiluudhaaf qophii gochuu waan qabnuuf yeroo ammaa kana hawaasa barsiisuuf baanee jirra jechuudha. Waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qindeessaan ittisaa fi to'annoo dhukkuba daddarbaa kan ta'an obbo Fiqiree Dassaaleeny dhimma dhibee koronaa irratti hubannoon hawaasaa laafaa waan ta'eef duulaan barsiisuun barbaachisaa ta'ennaan duulaan hawaasa barsiisaa jirra jedhan. Jijjiirama amalaa fiduudhaaf uummanni keenyi jijjiirama amalaa barbaadamu sana fidaa hin jiru. Keessumaa dhukkuba kana ittisuudhaaf jijjiiramni amalaa baay'ee murteessa. Kanaaf immoo uummanni keenya jijjiirama amalaa fidee ittisa isaa irratti hojjetu taanaani uumamti biyyoonni guddatanii yeroo ammaa kana baay'ee rakkachaa jiru waan ta'eef jijjiiramni amalaa ammayyuu baay'ee laafaadha jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen ogeessota fayyaa kana galateeffatanii hawaasaafis akkas jechuun dhaamsa dhaamanii. Waan baay'ee tuttuquu dandeessu. Ogeessi keenya kana barsiisaa jira.
ibidda kana abbaatu ofirraa dhaamsa. Qoricha mataa isaa danda'e hin qabu. Waraanaan namarraa hin deebi'u. Loltuu mootummaatiin namarraa hin deebi'u. Sanyii hin filatu, bifa hin filatu, qabeenya hin filatu, hiyyeessa sooressa hin jedhu abbaatu ufeega jechuudha. Dhibeen koronaa vaayirasii sadarkaa hammeen isaatiin xiyyeeffannaa hin arganne jiran jiraattotni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Hubannoon uummatni dhimma kanarratti qaban ammallee laafaa ta'uu himanii jiranii Leeyilaa Jibriil dabalata qabdi. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo ammaa kana shororkeessa addunyaa kanaa ta'uutu beekama. Dhukkubni kun biyya tanatti gaaga'ama guddaa uumaa jedhamee yaadama. Tilmaama waldaa hakimoota Oromiyaatiin namoota miiliyoona 33tu dhukkuba kanaan qabama. Dhukkuba yaaddoo guddaa ta'e kanarraa if eeggannoo uummanni godhaa jiru haalaan gabbu'aa akka ta'e dubbatan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Jiraattonni akka jaanitti hubannoon kennamaa jiraatus uummanni waan ogeeyyii fayyaarraa karaa garaagaraatiin dhagahu hojiirra oolchaa hin jiru. Hawaasni naannoo keenyaa godina Gujii lixaa kanatti nafa haa ta'u malee amma danda'ame hubannaan kennamaa jira. Haa ta'u malee uummata keenya mara xiyyeeffannaa itti kennee uummata isaa dhukkuba kana balaaleffachuu waan jedhame godhuu irratti hanqinni jira. Social distancing hin jiru jechuun dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf social distancing fakkeenya warrummaan hubannoo deemu dhugumaafuu qaama walitti dhiyaatanii yeroo deeman agartaa. Makiinaa irratti hojii deeman agartaa. Mana jimaa keessa guutaan manni jimaa kun hedduu mana kiraatti dhiphoodha. Abbootiin jimaa filatanii dhufan mana kana keessa heddummaatanii tatta'anii yeroo eeggatan magaalaa keessa nama deemu magaalaan karaa magaalaa hedduu qabichaa miti nama hedduu keessummeessuudhaafi. Hojiirra oolchuu irratti nam tokko lubbuusaa namni isaa ol eegguu hin jiru. Uummanni keenya yeroo baay'ee waan salphaa godhudha. Sababiin isaa naannoo keenya hin geenye akka nuyi ilaallutti dhukkubichi hin geenye waan jedhaniif akka waan gaariitti godhachuurra uummati keenya ammallee baay'ee rakkina qaba hojiirra oolchuu irratti karaa uummataati. Dhukkuba kana jalaa baraaramuudhaaf hojiiwwan mana ta'anii hojjechuun danda'amu mana ta'anii akka hojjetan jiraattonni kanneen dhaamanii jiran. Mootummaanis hanqinoota jiru furuudhaaf uummata gargaaruu qabaa jedhanii jiran. Uummanni kun abbuma san biratti ergee jimaa san makiinumarra kaayee ganda baddeera akka itti dhabu silkiidhaan hordofuu danda'a. Gatii isaa hunda hordofuu danda'a. Wala mana waan ta'eef wal beekan waan ta'eef. Akkasitti uummanni keenya baay'ee taatee jimaa isaa qofa ergatee waan gaariidha. Mootummaan godhamu qabu kan ijaadu. Rakkina bishaanii baay'ee nu mudata. Baay'ee. Konkolaataan addaallee waan adda ta'e kan itti ba'e hammarraatti argine hin beekne kuma tokkotti nuuf yaadame kan jedhu dhaamsa guddaan qaban. Koronaa vaayirasiin yeroo ammaa akka addunyaatti lubbuu namoota 100,000tti siqu dabartee jirti. Itoophiyaa keessatti namoonni 100,000 ol dhukkuba kanaan akka murruq tahan tilmaamamee jira. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo magaalaa Baateetti hawaasni tajaajila bishaanii gahaa argataa hin jiru jechuun komatan. Dhukkuba koronaa ofirraa ittisuufis dhiyeessin bishaanii danqaa jabaa ta'uu jiraattotni OMN'tti himanii jiru. Dhaabbanni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalattii gama isaatiin rakkoon jiru fedhii fi dhiyeessin wal simuu dhabuudha jedhee jira. Dabalatni oduu kana akka ta'utti dhiyaata. Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf bishaan meeshaa guddaa akka ta'e ogeeyyota fayyan irra deddeebiin dhaamama. Uummatni harka isaanii bishaanii fi saamunaan irra deddeebiin dhiqachuun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuu akka danda'u ibsuun. Haa ta'u garuu bakkoota garagaraatti dhiyeessin bishaanii gorsa ogeeyyota fayyaa kana hojiirra oolchuuf danqaa jabaataa dhufuutu irra deddeebiin dhaga'ama. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaatti jiraattotni magaalaa Baatee rakkoo dhiyeessii bishaanii jabaa qabaachuu bilbilaan OMN'tti himan. Harka isaanii saamunaan dhiqachuun dhukkuba koronaa vaayirasii ofirraa qolachuun hafee bishaan dhugaatiif fayyadamanuu argachuun rakkoo guddaa ta'uu himan. Rakkoon bishaanii kun durumaanuu numa qabna. Amma garuu erga dhukkubni koronaa kun dhufe inumaayyuu bishaan tasuma hin jiru jechuudha. Kaleessa bishaan waraabdullee qarshii 10 kadhadheen dadhabe jarkaana takkitti naaf waraabuudha jechuudha. Magaalaan Baatee magaalaa guddoodha. Bishaan dhugaatiin tokko hin jiru. Uummanni keenya makiinaadhaan karaa irratti waraabbachaa jira. Goommaa tokko qarshii 12 bitachaa jira.
bishaan hin jiru, wanni harkatti dhiqatan hin jiru, wanni dhugan hin jiru, manni dhabsuu jira. Amma makiinaadhaan magaalaa keessa fidanii deemaniifa makiinaan kun kan nama dhuunfaa haa ta'u kan mootummaa haa ta'u hin beeknu, bishaan kun eessaa akka dhufe hin beeknu, bishaan lagaa haa ta'u bishaan ቧንቧadhaa haa ta'u hin beeknu. Caluma jedheetuma namni nama tokko irratti yaalii godheetuma dhugaa jira yoo jedhame ni danda'ama jechuudha. Dhugaa jira anis min dhugaa waan jedhamu takkaan jechuudha. Magaalaan baatee magaalaa imaltootni Jibuutii irraa seenan keessa qubatan ta'uu waliin wal qabatee dhukkuba koronaa vaayirasiif saaxilamtuu taatus rakkoo kana ofirraa ittisuuf dhiyeessin bishaanii gahaan dhabamuun nu yaaddesseera jedhan. Egaa kun rakkoo cimaadha. Baateen isheensa Jibuutiiti. Namoonni biyya alaa biyya Jibuutii irraa karaa kanaan seenanii nuti warra magaalaa kana keessa jiraatu miti namoonni karaa Jibuutiitii dhufu naannoo isheensa baateetii fi isheensa matammaa karaa Sudaaniini. Egaa yoo bishaan hin jiraanne baay'ee rakkoo guddaadha. Dhukkubni naannoo kanatti kan jabaatu yoo ta'e sababa bishaan hin jirreen rakkoo bishaaniiti. Nuti kana waan jennu hin qabnu dhukkuba koronaatis rabbummaan nurraa haa eegu malee nuti waan kana waan dubbannee siifnu hin qabnu sin jechuu kooti. Qulqullina maaliin qulqullina eeggachuu dandeenya? Dhabsuu bishaanii itti jirra. Bishaan bitanneeti kan dhugaa jirru. Bishaan mi'aa jechuun shigiidha jechuudha. Dhaabbatni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa baatee gamasaatiin komiin jiraattotaa dhugaa ta'uu eeruun ka'umsi rakkoo kanaaf fedhii fi dhiyeessituu wal hin simu jedhe. Hojii geggeessaan dhaabbatichaa obbo Muhammad Abduu dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf gahee bishaanii wajjin wal qabatee hanqina dhiyeessii fi sodaa hawaasni kaasan dhugoomsaniin rakkoo jiru furuuf hojjetaa akka jiran himan. Bishaan jiru faraqaadhaan uummataaf dhiyeessuun alattis bootti dabalataa tokkoon bishaan hawaasa bira akka dhaqqabu taasisaa jirra jedhan. Ammas garuu dhiyeessin bishaanii jiru fedhii uummataa waliin kan wal simu miti kan jedhan obbo Muhammad hawaasni bishaanuma jirtu qusannoon fayyadamuu akka qabus dhaamanii jiru. Rakkoo bishaanii magaalattii bu'uurarraa furuuf godina addaa saba Oromoo fi mootummaa naannoo Amaaraa wajjin karoorfamee irratti hojjetamaa akka jirus obbo Muhammad eeranii jiru. Lakkoofsi namoota dhibee koronaa vaayirasiin addunyaa irratti lubbuu isaanii dhabanii naannoo 100,000 gahaa jira. Hanga ammaatti Xaaliyaaniin lammiilee ishee 18,000 dhibee kanaan wayita dhabdu Ameerikaan lammiilee 16,500 ol dhibee kanaan dhabdee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Ispeen lammiilee 15,500 siqan wayita dhabdu Faransaay immoo 12,200 caalaa dhibee kanaan dhabdee jirti. Ameerikaa magaalaa New York lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'aniitti dabalaa jiru. Namoota du'an jumlaan wayita awwaaluuf sochiin taasifamu suuraan mul'isu bahee jira. Addunyaa irratti hanga ammaatti namoonni miiliyoona 1.6 caalan dhibee koronaa vaayirasiin qabamuudha ragaaleen kan mul'isan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan koronaa vaayirasii waliin wal qabatan keessaa wayita baanu immoo godina Harargee Bahaa Dadaritti dhiibbaa siyaasaa hamaa jala jirra jedhu jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan namoonni hedduun hidhamaa akka jiran himanii jiru. Dhimmicha irratti hooggantoota hojii mootummaa aanaa Dadar dubbisuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne ammaaf hin milkoofne Uudee Muusaa dabalata isaanitti hima. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadaritti namoota nagaa irratti dhiibbaan siyaasaa cimaan deemaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Dadar Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Jiraattonni kunniin miidhaan qaamaa fi qalbii hamaan aanaa Dadar keessatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa akka jirus komataniiti jiru. Namoonni dhiibbaa siyaasaatiin hidhaman kanaan dura naannoo hojii takkaa ga'uu jira. Asitti hidhanii harka caccabsanii raayyaa ittisa biyyaatiin mana murtii bira erga deekan booda beellama mana murtii jira. Manni murtii hojiidhaan galateeffamuu qaban jee osoo barbaadaa jiru. Ajaja mana murtii duraan gara Hararitti dabarsanii qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa jiru namoonni 5 Afandii Abdallaa Hajaamu torbee guyyaa 10 dura masgiyyeetti deemaniiti humna addaa Oromiyaatiin fuudhanii guyyaa 5f kaateen suurraan bahin waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Dadar keessa ture. Abdii Diinii Hajaamu abbaa qabeenyaa waajjira kaafaadhaaf laate sababii tokko malee waa'uma kana qofaaf jecha sodaachisaa fi reebichi hanga ulee isaa fi maatii isarrallee dhiyaa jira. Waajjirri nageenyaa aanaa Dadar humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan
gaaga'ama guddaa qabeenya uummataa irraan ga'aa akka jirus jiraattonni magaalaa Dadar Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Warri immoo waa jira kana fuudhee iddoolee kanaatiin deemee rakkoo kana geessaa jiru hoggansa magaalaa Dadarii kallattiidhaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dadariitti waan kana biyya dabarsaa jiru. Hanga maallaqa illee saamuutti amma dheengadda yeroonii fi mana sandaqanii cabsan yeroonni ijoolleen fiigdee jalaa baatullee dhukaasallee jira dhukaasuutti kallattiidhaan kantiibaadhaa wajji wal qabate jechuudha kantiibaa magaalaatii fi poolisii magaalaa Dadarii wajjin. Qaamni mootummaa dhiibbaa siyaasaa uummata irraan gahaa jiru saffisaan akka dhaabu gaafataniiti jiru. Namoota hin barbaanne hajaa siyaasaa irraa qabanii fi gadii tokkollee hin qabne manatti deemanii adabsuun kun dhaabbachuudha qaba. Wanni kun yeroo ammaan kanaa keessatti akka nun baasne qaamoleen nageenyaatii fi bulchiinsa akka sadarkaan jiran keessaa kantiibaa magaalaa Dadar. Komii jiraattonni aanaa Dadar Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himatan kana qabachuudhaan OMN's kantiibaa magaalaa Dadar obbo Mul'ataa Bushuraa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Yaalii keenya itti fufuudhaan hoogganaa poolisii magaalaa Dadar obbo Taammanaa irratti bilbila harka isaanii kaasanii nurratti cufaniiti jiru. Fayyaa ajajaa poolisii magaalaa Dadar obbo Taammanaadha. Uudii Musaatiin jedhama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isinii bilbila. Uudii Musaan naan jedhan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isinii bilbila. Olga irra jira yeroo biraa nu dubbista wayya. Yoomin isinii bilbila ree obbo Taammanaa. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef Uudii Musaatii Harargee Bahaa irraa himu. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afaanittuufuu daawwadha.